baatanii deemna. Isinirraa nan bitu dhabame hin jiru. Gale isin biraa namni. Maal waan hin jirre guurtee ati waan hin jirre. Jaal Dawid jaal siin jedhame wal beennaa mana naafate isa baa ga'ee jaarsana gali ofirraa gartee jiruu ta'e waan Awurooppaa Ameerikaa olii qocatte kan deemi nyaadha. Dhagdeem bakki amma siin maltuu warra adii san gartee waliin bashannanaa baatan achi deebi'a hin jiru amma achi gartee Itoophiyaa keessatti dhiiga ilmaan Oromootiin taphachuun hafe Oromoon bilisoomtee jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Gallee fishaa keenya ganda keenyatti murteessaa jira araa kiiloo nutu harkaa qaba. Itoophiyaa bulchaa jirra addi bilisummaa Oromoo. Taama xaallatu mee addi bilisummaa Oromoo jechuun bari nama Oromoof qabsu jechuun malee hiika biraan qabu. Namni hoyi gartee kaampaanii adda bilisummaa Oromoodhaa piriintii godhee gannaqee tokko illee hin jiru. Nama saba Oromoo gaafii Oromoo deebisuudhaaf lafaa ka'e. Hundi isaaniitu gartee warri baaburri isteeja isin buusee gartee baabura rarraatanii gammaa baabura yookaan ammoo baasii keessaan buunu jettanii baasiin isirra caccabee dulloomee waliin qileebuu deemtan jechuudha. Kadhaa dhufta nama. Marraa meeqaa ta'a meeqoota nama ta'a ijaarama boordii filmaataatiif qophaa'aa isin hin jedhan. Hadha kadhaa kam dhuftan obbo Shimallis meedda harka isaan ergatan kan irraa fuudhaa waan jedhan dhageenyame. Waan jedhan dhageenyame. Kanaaf tunillee tana warrillee karaa saniin dhufee waan warri jedhe inshaallah bal'innaan dhageenyee walii gaffinnaa jechuudha. Kabiraati karaa warra isaan leenjisee ergee bobbaaseetii illee balaa takka bo'uu jira siyaasa forqii illee Itoophiyaa himataa jechuudha. Balaa takka itti dhufe. Balaa tam dhufe jettanii addunyaan tunillee tajaajibaatii kaleef dheengaddaa fi hadha argitan na fakkaate Google Maappii takkaa seentanii Google Maappii eenyu seenime kaartaan Itoophiyaadhaa Asmaraa dabalatee bahe. Asiyaasa forqii balama maaltu na bu'ee iyya qurruu maal taate asisu usu addunyaallee na jirti maaliif Itoophiyaadhaa lafa muranii kennanii akkanumaan fitnaa argee wallaahi. Waan jedhee ba'uu dhageettanii mootummaa Itoophiyaadhaa wixineellee yoo hodhitan kaartaa Itoophiyaa hodhaatii asabiin itti muraa hodhaa. Ijoolleen suuraa kaaftaniillee akkas godhaa. Warri gartee sooshaal miidiyaadha waa daldallee akkas godhaa jedhanii mootummaan kun gadhiise. Akka waan kanaa fi warroonni maappii addunyaadhaa onna godhanii Itoophiyaa asabiin muranii achirra kaanii. Addunyaan dhugaa jirtu fuutee gartee Itoophiyaa kennu jirti. Ilaallu maaliif? Ilaallu nun laaltu waan asabii Oromoo bara. Wayyaan loluun isaan laalti. Shaabiyaa waliin loluun isaan laalti. Ijiptii loluun isaan laalti. Akkamitti Oromoo waan akkasii dalagdee yeroo jedhan ammoo gartee dalaganii Oromoo yeroo waa dubbatte isaan hin laaltu. Akkam gootarree karaa kanaa isiniif siyaasa illee balaan isiniif dhufte. Google Maappii irratti Asmaraa Itoophiyaa jala kutanii gadhiisan. Isuun iyyuu jira. Gurra lamaan qabatee maaltu dalagamaa jira. Fitnama maaltu na dhufe. Tana hoo akkam godhee dubbadha. Eekaa Itoophiyaa namni Google Maappii onnaa irra sirreessu. Wayyoo jedhee warri jawaarii. Tanaan wal qabatee ammallee waan tokko addunyaatti himachaa jiran. Yeroo asiin dura gootichi Oromoodhaa jiran ilma Mardaasaadhaa. Qilleensa Eertiraadhaa to'annee harkaa qabna jedhu dhiisuun hin amannee ture. Dhiisuun hin amanne. Amma ammoo waan jedhu guyyaa lamaan sadiin dabre kana Itoophiyaan daangaa kiyya dabarteetii waraanaa fi jeetti waraanaatii fi dirooniin illee lafa tiyya keessa deemaa jirti. Ofirraa dhoorgi gaayoo dheerataati. Yoo dandeettii qabaattee teekinooloojii qabaatte ofirraa dhoorgi. Ammoo kaagartee kan nama funya jabeessaa waan jedhu yoo ammaa achi deebitee Itoophiyaan dhufte tankaarfii fudhannaa. Badaabboo. Suu 35 dhuftee buufta. Bakka hin dhaqqabne maa hooqatta suu kiyya. Hiisu warri hiisu waliin deemullee waan hin dandeenye hin godhina. Asiin dura diroonii dhoofnee kuffifnee jedhanii rabbi isaan salphisu miidiyaan isaanii martoonni marti baaseeti. Diroonii warri Suudaanii dha'ee walirraa jeneraaloonni walirraa buusan taatee dubbiin argattee irriffi jedhan gartee seera. Eebar biyyee gartee silaa biyya jettee waa onna gootee deemtu hujii ijoolleen gartee as gubbatti yeroo walinna gootu feekonnaa daladdee fiddu akkuma jawaara gartee waa poostuu gartanii jawwee yeroo 4 bar jawwee akka waan ijoolleen dalageen maqaan si guddaadha jenneen harkaa buufne bal akka dheengadda yuunivarsiitii Ambooti yuunivarsiitii
madda olaabuutii fi yuunivarsiitii Wallaggaa barruu takka fuudhee kaan maqaa irraa jijjiiruu ijoolleen ergadhee sanuu bara 1915 jedhee bara illee harkaa kata'e nan fakkaate fuudhee poostii godhe. Bara namni dhara dalaguuf namni waan hin jirre waa qindeessee olii gad oofu salphinni isaa akkasitti nama guddaa namni bakka guddatti eegu seen barruu wal fakkaatu bakka xiqqoo wal jijjiiree poostii godhe ijoolleen erga jedhee. Ijoollee maaltu itti erga isaatu gartee dhara ibiddan naquu deema. Isulleen akkas ta'e. Soo kanaaf amma diroonii fi xiyyaarri daangaa dabranii lafa tiyya keessa mirga keenya cabsanii daangaa kiyya cabsaniitiin shaakala godhaa jireenya irra mammaranii amma obsuu hin danda'u jedha. Silaallaa kootu kaamee waan gootu. Barammallee yookaan suu 35 kadhaatatu ta'u taate suu 35 Ameerikaa fa'aa biyya akka Raashiyaa, Chaayinaa fa'aa taate mana harkaa qabu hin jiru. Addunyaanu. Isuun badaan beekne suu 37 maal akka ta'e. Jee kudhan seenee jee kudhan kan adda baafannee jeen kudhan yoo jiraate numaa dubbinu addaan gala. Soo kanaafuu isuudhaan waa jennaan kaa warroonni gartee addunyaan akkaataa itti bu'aar indeksiin itti qoratee kaayetti qabxii 50 laalan keessa Itoophiyaan malleerra deebi'amee laalamee haalli Itoophiyaa kuni qabxiilee 50 laalame keessa Itoophiyaan bakka ofii qabattee akka jirtutu kaayyame karaa waraanaatiin jechoo biyyoota addunyaa keessaa biyya akka US, Raashiyaa, Chaayinaa fi Indiyaa fi Kooriyaa kibbaa akka addunyaatti tokkoffaaf lammaffaa gashanii qabattee yoo jiraattu. Afrikaa keessatti ammoo Afrikaan Gibxi tokkoffaa jechuudha. Bakka ofii jirti. Gibxi tokkoffaa akkasuma Aljeeriyaa fi Naayijeeriyaa Afrikaa kibbaatii fi Itoophiyaa shanaffaan. Itoophiyaan takkattiin gubbaa sanii utaaltee bara haxooftee nama kan lafarraa dhuftee shanaffaa dhuftee jechuudha. 2025 kaasiin dura ba'e isiniitu jira kaammaatiin bara 2005 bara haarawaa jalqaba irratti amma xumurra jira barri 2005 25 dhiifama 26 keessa bahuu deema amma Itoophiyaan jechuudha. Humna qilleensaatiin tokkoffaa dhuftee jirti. Akka waraanaatitti ammoo Itoophiyaa eeguu deemnaa jechuudha. Kanaaf akkuma duraa isinitti addunyaa keessaa kan Itoophiyaan biyya 143 keessaa 52ffaa jirti jechuudha. Itoophiyaa abbichuu kee rabbi umurii waa dheeressu. Akkasuma Eertiraan hadha nutti wixxiftu ammoo biyya 145 keessaa 120ffaa jirti. Irrif yawee Jawaar Shani Kafaa'o warra hadha gartee hiriira bahee kanaan fincila kaastanii abbichuu 4 kiiloo baasuudhaaf yuunivarsiitii mara keessaa iyyitan. Tanaaf isin tumsi keessan bar kaawwannaatiin barumsa waggaa tokko dalaguutii miti. Hoo jettaniiti abbichuu 4 kiiloo baasuu baatanii warra biraa waamuu deemtanii. Ichi boqqolloo kaaddarachatti qorottamee jedhe abbichuu atuun beektan waan sitti hin qabnu. Iyyiti yuunivarsiitii keessaa iyyan kuni Oromoo hongessu. Eka yuunivarsiitii keessa nafxanyaan ni jirti, TPLF ni jirti, Shaabiyaan ni jirti, Ijipti illee ni jirti hatta. Maksiin ammoo dhagaa abbaa taslaa beektu balaa takkaan gadiin dhufe siyaasa forqiitii fi hattuun sooshaal miidiyaa kana gubbaa waan hunda daladdanii icciitii tokko gartee isin harkaa gadhiisuu deema. Qulqulleeffadhee qoradhee isinii fida jechuudha. Wanna dalagamu godhan basaasota warri gartee keessaa waan hedduu daladdan alatti irgif godhanii isin harkaa gabbaasuu deeman. Addunyaan tun bareeroo gaarii faallaa namatti deebiti. Osoo atiin jira jettu kabal'aan gartee bakka jirtu nama dabarsuu deemti jechuudha. Soo kanaafuu akka Afrikaatti meeqaffaa jirti Eertiraan hadda Itoophiyaa loluu deemtu. 26ffaa jirti jechuudha. Akka Afrikaatti. Dachiifsa bira Itoophiyaa wajjin dachiifsa bira ammoo Itoophiyaa lolaa jettee utaaltee. Akkuma kaleessa gaafa mallasoonfaa jiruu dargii fa'aa wal cinaa jiran seeti gartee. Dhibbaafooyi san gartee Itoophiyaa dhibbaafooyi Afrikaa keessaa gartee gaafa akka duraa sanii gartee walii aananii HIV beelaan wallaalinnaan Eertiraatu Itoophiyaatu bara Eertiraatu bara biyya kana geettu addunyaa keessaa gartee waa hundaan duubatu dhukkubaan isi tokkoffaa ture HIVdhaan Itoophiyaan wallaalinnaan isi tokkoffaa lolaan isi tokkoffaa sigalee adda kunooti akka Afrikaatti dhufteetii shanaffaa jirti. Hoggaan kun dhumatee kaama ba'uu deemaa gaafa ba'u inshallah rabbiin tokkoffatti tasaa fidu waan maraanu. Akka addunyaatti 52ffaa jirti. Biyya 145 wanna irra qormaani gaggeeffame irratti jechuudha. Biyyoonni hedduun keessa hin jirtu warri lolaa jiran. Biyya cabdee daaraa taate keessa hin jirtu biyya 193 addunyaa keessa jirtu keessa biyyi 143 keessa Itoophiyaan 53ffaa jirti jechuudha. Lammaffaa dhiifama.
So kun kana kan biraa qabxiilee isinii ka'uu qabu keessaa jechuudha. Haalli Eertiraadhaaf Itoophiyaadhaa kan nama hedduu hirriba dhoorku. Maal kee jirre yoo jettanii warri wal qaxaree wal bobbaase guutuu isaatu waatu fuula keessa deebi'e jechuudha. Abbichuu abbaa malaa waa inni dalagu rabbi keessan gaafadhaa. TPLF shani faannu baandaan gartee warri abdatee asii waa dalaga jedhanii wal keessa deebitee wal nyaachaa jirti jechuudha. Shaneen akkuma isin quba qabdaniif argaa jirtanitti yakka shaneen uummata keenya Arsii keessatti daladde karaa onnaatiif bahee isinii dhufa inshaallah karaa tiktookitiin isin dhufuu deema. Mee sagalee waan shaneen Arsii baatimoo Arsii lixaatti yoo kana nama guyyaa sadiin dura jechuudha. Nama 10 ol I think nama 10 ol na fakkaate ukkaamsiteeti nama lama ajjeeste jechuudha. Mee viidiyoo kana wannaa kana sagalee kana waliin dhageenne inshaallah qabxii tanatti fufnaa jechuudha inshaallah waliin dhageenya. Garaallee isin nyaatu kaawwanni shaneen dalagaa jirtu. Hawaasa rakkoon irra galee irraa dhageenya jechuudha. Ganda rakkoon shaneen irra galte uummanni keenya dhagabbayee maal jechuudha jira maaltu dalagamaa jira waliin dhageenya jechuudha. No. Okay. Raut. Hey. Nama jiraatanii akkuma san agartanii har'a akka sirkaatitti naannoo ganda Heellaa Gallabee Gooroo rakkoo hamatu jira. Warroonni garee kana keessa jirtan ka sheekotallee ka dargaggeessallee hundi keessanuu du'aayii godhaati. Namoota keenya ka hambee ta'anillee rabbiin isaanii haala dhamu rabbi jannataan isaan haa gammachiisu. Akka naannoo keenya Heellaa Gallabee Goorootti halkan eddaa nama lama nurraa ajjeesanii rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu araarama nuu kadhaafi isaan illee Abdi Jawaad Tolaa jedhamanii kun illee immootu Amiin Jamaal jedhama. Ijoollee mateen kun illee ilmuma abbeeraa xiyyaati kun illee immootu abbeera matiyya. Waan akkasiiti ima jirraaf agartanii lubbuun nu keessa jirti wanni kunillee guyyaa waa dubbanna malee aga silaa nama waa dubbatu tokko illee dadhabne bakka takkaan immootu akkasii obboleessa kennallee obboleessi Amiin Useenaa jira. Isallee rabbiin haa barsiisu rabbi sabrii jabduu isaa kennu sabrii nuu kadhaafi obboleessa isallee abbaa keenya kanurraa amrii ta'illee waa hundaafuu araarama agartanii namni araarama barbaada araarama kadhaafi waan akkanaa kana qabnaa warra huuratu jara kana guuree egaa halkan sa'a 7tti guuranii halkan sa'a 8 akka Itoophiyaatti gadi oofanii qarree madalloo sanitti fixanii biraa deemanii nama 10 immootu guuranii deemanii tana booda isaa haga ammaa hin agarre. Kanaaf jabaadhatii waa hundaanuu inshaallah du'aayii barbaachisaa biyyi teenya du'aayii barbaachifti. Du'aayii nu godhaa du'aayii nu bira dhaabadhaa isiniin jedhaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Eetanimi ummanni keenya sadarkaa kunooti ifa bane jechuudha. Sodaallee irraallee bahanii I think abbaaf ilma ta'een beekuwani kun ilma obboleessa kiyyaati kun obboleessa kiyya jedha jechuudha. Namni kun waan dabarsu kana akka waliin dhagaa jirrutti ummanni keenya kana irra deemaa jira jechuudha. Amma kaa ummanni gabbayee bas ofirraa bahee jechuudha. Yaadaa dhumaatii kunis deebi'amee ajjeefama. Waan kana waraabee waan gadhiiseef jechuudha jechuun kun ifatti uummata waliin qabanii uummata irratti dubbatanii kan dura dalage warra gaaraatii jedhee ifatti jechuudha geettan. Maaliif gabbanee kan dubbate uummanni dhumate? Adda kaa Oromoon sadarkaa kanatti amma girroo fuudhee waan jedhu beektanii xiqqoo waan mataa nu nyaatuun. Bas dhufee ka amma TikTok achitti seenuu deema. Amma girroo fi baandaan dhuftee waan jettu mootummaan nama fixee nuun jettee jechuudha. Uummanni amma gabbayee beesifatti. Nama 10 fuutee deemteen ijoolleen gaaraa sun nama 2 achirra shantee darbitee biraa deemtee jechuudha. Oromoof qabsoofna jecha saba kanarra kana dalagan uummanni Oromoodhaan laalladha. Warri ammoo as gubbaa iyyitan qabsaa fakkaatanii mootummaa kana qeequudhaaf lafa dhiittan uummanni keenya qaata obsaa dhaqe kunooti. Adda ofii gabbayee dubbachaa jira. Boru fuutanii dhuftanii naannoo kana keessa waan dalagamaa ture ni beektan jechuudha. Lubbuun nama hedduu dabarteera. Namni ajjeefamee diida darbamee jira. Mootummaa jechaa turan gaafas illee. Adda kunuutu uummanni gabbayee faddu maali dadhabe? Dheengadda boombiitti darban nama daa'ima wajjin ka deemu nama sheekaa naannoo honqoloo na fakkaate.
Waan biraan jenne namni kun nama alima guddaadha. Ijoollee gaaraallee karaa nagaatiin galchinaa jedhe. Isaa daa'ima isaa qabatee deemuu boombii itti darbanii jiran karaa gartee.